Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota keenya hundi keessanuu baga nagaan jiraattan isiniin jenna. Dachaanee dhufnee jira kabajamtoota hordoftoota keenya guyyaa har'aa maaf deebitee dhuftee hojjettan kabajamtoota hordoftoota keenya kabajamtuuf jaalatamtuu jaartii tiyyaa ta hedduu jaaladhu bakka guddaa qabu jechaadha. Ajaja hangaatuudhaatiin bakka kanatti deebi'ee isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota keenya. Maaliif yoo jettan manatti argitanii jirtan natti fakkaatee viidiyoo isiin narraa waraabdee jechaadha. Mana hiriyyaa isii dhattee hiriyyittiin isii ta heerumte guyyaa heeruma isii guyyaa gaa'ela siisan jechaadha. Biyya namaa waan jiruuf jechaadha. Jaarsi isii sun hoteelatti waliin bulan jechaadha. Anammoo anii fi ishiin tun anaaf ammoo hedduu jaaladha hangaatu dhugaa dubbachuuf. Kijibuun haraamami hedduu jaaladha. Maaliif nama gaafa rakkina kiyyaa na wajjin dhaabate waan ta'eef namni isitti naa madaalamu abadan hin jiru dhugaa hoohime jechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya. Kanaaf galata guddaa nama narraa qabu waan isiin jettellee ofirraa didullee jechaadha ofirraa achi fageessuu hin danda'u. Maaliif galata guddaa daangaan qabne waan naa qabduuf jechaadha. Kanaaf jecha isii fudhadhee haaluma isin agartan kanaan bakka amma isin argitan kanatti fiduuf deeme jechaadha. Mana kana walii gallee jirra kabajamtoota hordoftoota keenya jaalatte jibbite dubbii isii yaani dhugaa dubbachuudhaaf namni kamuu jechaadha ajaja jaartii isaa godhuun dirqama jechaadha. Maaliif jaartii jechuun utubaadha. Isiinis isa dhageettee innis isii dhagayanii yaani wal jala deemuu gaariidha. Yoo wal jala hin deemne ammoo sirrii miti. Yoo fakkeenya waa wal dhiiban taate sirrii miti jechaadha. Wanni wal dhiibu lamaan sirrii wanta wal harkisutu gaariidha jechaadha. Wal jala deemuu walii dhaga'uu yoo kun kaan jedhe kun dhaabatee mormuu osoo hin taane waan silaa bakka yaada namoota illee fudhachuun dirqama jechaadha natti fakkaata kabajamtoota hordoftoota keenya. Kanaaf anis dirqama kiyya ba'uuf feetu isiin tun qajeelti feedhuun qajeelin. Soogidda ofiif jettu mi'aayii anaaf jettu dhagaa ta'ii jedhan namichi. Kana kabajamtoota hordoftoota keenya ajaja isii guutuudhaaf dhugaa dubbachuuf har'a guyyaa har'aa jechaadha bakka kanatti argamaa jira. Bakka kana guutuu isaa isin garsiisa. Manni kun maal akka fakkaatu guutuu isaa isin garsiisa. Nama hariiroo jabaa waliin qabnu bakka kana akkuma salphatti argadhee jira jechaadha. Awaayil yookaan mana maatii jedhamee beekama jechaadha. Wanni bakki akkanaa kun mana maatiiti. Garuu mallaqa jabaadhaan kireessita. Qaxxiteetii miti. Maatiif itti majjisa jira. Kutaa hirribaati jira. Kutaa hirribaa lamatu jira. Yoo feete as ciistaa jaarsaaf jaartii kophaa taate kophaa ciista. Yoo ammoo akka tasaa waan ijoollee qabaatanillee taate namni kireeffachuu barbaadan na dubbisuu dandeessan namni as keessa jirtan jechaadha. Yoo maatii biraa keessummaa fa'a wajjin ijoollee lamaa sadii waan qabdan taate kutaan biraa kophaa jira achi asuma keessatti jechaadha. Isin gatii madaalaadhaan kireeffachuu dandeessan jechaadha. Kana isiniin jedha garanumaan heelonaan jechuu dandeessan jechaadha warri biyya kana keessatti mana kana barbaadan isiniin jedha. Kun kana kanaafuu anillee kabajamtuuf jaalatamtuu hangaatu jaartii tiyyaa bakka abadan bikka gaafa duraanii situ hidhaa ture akka itti walitti dabalamnillee si'ii gammachuurra jirtu osoo hin taane si'ii gaddarra jirtu akkasi walitti dabalamnee amma ammoo waan hiriyoon tiyya goote takkatti hin hambisuu nan jettee isin jennaan bakka si geessa jedhanii ture. Qaaliin qaaliidha. Dubbiin dubbiidha. Kanaaf mana ajaa'ibaa kana qabeefii jira. Har'a hangaatu wajjin as bulla kana murteessanillee jechaadha. Leesh waan gana maalii fi umrii ofii guutuu keessatti bar abdii ana akkanan goone an abdiin bar ebaluuf gaafa wal fuudhan bar bakka akkanaa bulanii aniif abdiin kenna bakka akkanaa bulle jettee leesh hiriyoota isii irra akka gadi hin cabne akka hamileen isii hin cabne jechaadha. Mana ajaa'ibaa kana kunoo akkuma isin agartan kanatti jechaadha. Mana ajaa'ibaa kana argannee as buluudhaaf deemne jechaadha. Ni gammaddii hin gammadduu sunna ilaallatu jechaadha. Isii ilaallata jechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya. Kunoo kutaan hirribaallee isin agarsiisa koottaa.
Ni dukkanaanatti fakkaate kabajamtoota hordoftoota keenya. Kun kutaa hirribaati. Ni mul'ata natti fakkaate. Ni mul'ata natti fakkaate kabajamtoota hordoftoota keenyaa kun kutaa hirribaati. Kutaa hirribaa qofa osoo hin taane doolaba jira ka keessa kaatan. Doolaba qofa osoo hin taane kan yeroo kunis kopha jira. Argaa jirtan wanna adii duubaan jiru sun jechaadha argaa miti. Yoo diriirfachuu fedhe namni tokko tokko kan diriirfachuu danda'a. Yoo ammoo diriirfachuu hin barbaanne waan biraatiif ta'a jechaadha. Warri beekuun beeka. Akkasitti mana kana fakkaatu kana kunoo bakka qopheesseefii jira. Isin gammachiisuuf kana hunda godha malee isin illee viidiyoo kana waan gartuu taate jechaadha. Isin gammachiisuuf malee waan biraatiif miti. Amma akkanumatti deemee isii bakka jirtu fidee bakka kana geessuudhaaf deema kabajamtoota hordoftoota keenya. Isiniin jedha. Asitti isiniin jedha mana kunoo kana fakkaatu kunoo kireesseefii jira jechaadha. Gaatuudha. Mee koomentii jala barreessaa. Koomentii keessan takka takkaan dubbisaa. Jara barreessaa. Hangaatuun gaaffii isiin si gaafatte san isii kabajjee seeraawwan akkanaa godhuu kan kee kana jaalannee jirra warri jettan viidiyoo kana laayik godha. Jaalanneen jirrullee warri jettanillee yaada keessan karaa koomentiitiin barreessaa isiniin jedha. Angara kiyyaan dhugaa dubbachuudhaaf yaani na gaafata artiimi yeroo meeqa mana keessatti viidiyoo isin waraabuun dhaqqabne malee jechaadha. Yeroo meeqa na jinqaa jirte jechaadha. Ani hiriyoota tiyyaa gadii hin boottifa yeroo tokko dhugaa dubbachuuf. Ani hiriyoota tiyyaa gadii maalii wanni akkanaa dalagame akkamitti akkana na goota akkamitti yoo jettu balaa kana na buusaa turte kabajamtoota hordoftoota keenya. Yaani lolaa turte jechaadha dhugatti. Kana isin gammachiisuuf waan akkanaa kana godhe dhugaa dubbachuudhaaf kutaawwan kaawwan illee yeroo isin jaalatteen arge jechaadha kan isin agarsiisu ta'a jechaadha. Amma immoo isii deemee fida. Isii deemee fideeti yoo jaalattee jiraatte illee jaaladhetti yoo jaalattee hin jiraanne yoo naa jijjiirte osoo angaruu jaaladhee jira dhugaa dubbachuuf. Jaaladhee warraa waliin dubbadhee walii galee ni jira. Qabdii kennee biraa deema. Yoo isin hin jaalanne ammoo ni jijjiira. Ni jijjiiraa fi garuu mana kana olii kanan barbaadu kana olii waan jettullee natti hin fakkaatu maaliif kana olii hin jirana jedheeti waan ani yaanneef jechaadha kana kabajamtoota hordoftoota keenya. Kana mee amma isii deemee fideeti honna jedha. Kana sa'aatiin qadaallee nyaanni beela'ellee jira sa'aatiin qadaallee ga'ee jira. Kana isin jedha. Viidiyoo kana hoo jaalattan laayik godhaa yaada keessan ammoo karaa koomentiitiin nu barreessaa nageenyi rabbii bakka jirtanitti isinii baay'atu isii fidee dhufaa akkamitti ija hidhee seensisamoo akkanuma ol seensa kabajamtoota hordoftoota keenya isiin hangaatuun tun amala qabdi amalli isii keessaa daftee aarti gamoo garaan isii keessa qulqulluudha. Daftee aarti garuu garaan qulqulluudha sunsanii lammaffaa ammoo morka wayii deemtii morkatti cadhiste jechaadha. Kana amma deemee isii fidee as geessee nyaata kennallee nyaanna. Kana hanga dhuma sagantaa kootii na hordofaa isiniin jedha.